jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Akuu Ingilish with Oromic har'a sagantaa gosa barnoota herreega kutaa haaraa qabadhee isinii dhiyaadheera hanga xumura qophii keenyaa inni waliin turaan affeerraa keenya. Sagantaan keenya har'aa mata dureen isaa maal jedha? Qoyyobootaa fi amaloota lakkoofsa raashinaalii jedha. Qoyyobootaa fi amaloota lakkoofsa raashinaalii jedha. Kana jalatti maal ilaallaa? Qoyyoboota keessaa lakkoofsa raashinaalii ida'uu ilaallaa jechuudha jalqaba irratti. Lakkoofsa raashinaalii tokko ida'uuf akkuma lakkoofsa tokko ida'anutti seera qaba innis jechuudha. Seerri isaa maal jedhaa? Lakkoofsa raashinaalii lama mallattooleen isaanii yoo wal fakkaate kana jechuunis poozitiiva yoo ta'e ida'amni isaanis maal ta'a? Poozitiivuma nuuf ta'a jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaalle fakkeenya 3 irra 2 edaasa 4 irra 5 yoo jenne mallattoon isaanii wal fakkaata. Kana jechuun kunis poozitiiva jechuudha. Kanaafuu ida'amni isaanii maal ta'uu qaba jechuudha? Poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Kana edaanu 3 5 walitti baay'isnaa adeemsa keenyaan qaxxaamura baay'isnee akkasumas kan jalaa waamamsaallee walitti baay'isnaa jechuudha. Adeemsa ida'uu keenyatti 3 baay'isuu 5 hammattuu keessatti mallattoon nu fayyadamaa yookiin qoyyobni nu fayyadamaa ida'uu waan ta'eef ida'uu fudhannaa jechuudha gidduu isaaniitti. Akkasumas 2 baay'isuu 4 jennaan jechuudha. 2 baay'isuu 4 irra deebinee waamsaa isaaniillee waliin baay'isuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isuu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 5 15 yoo ta'u edaasa 2 baay'isuu 4 immoo 8 jechuudha. 5 baay'isuu 2 10 waan ta'eef 15 edaasa 8 meeqa ta'a? 23 irra 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu amma ilaalaa seera jalqabaa irratti maal jennee yoo mallattooleen isaanii wal fakkaate maal ta'uu qaba jennee ida'amni isaanis maal ta'uu qaba? Mallattoon san ta'uu qaba jechuudha. Kun amma edaasa poozitiiva waan ta'eef 3 2 illee poozitiiva 4 5 illee poozitiiva. Kana jechuun 0 gara mirgaatti argaman jechuudha. Ida'amni keenyas maal nuuf ta'e jechuudha? 0 irraa gara mirgaatti yookiin poozitiiva ta'ee nuuf argame jechuudha. Inni biraa seerri itti aanu maal jedhaa? Haaluma wal fakkaatuun yoo mallattooleen isaanis negeetiivii ta'e ida'amni isaanis maal ta'a? Negeetiivii ta'a jechuudha. Akkuma poozitiiva walitti ida'an gatiin isaanii poozitiiva nuuf kennisan wayita negeetiiva illee walitti ida'an maal nuuf kenna? Negeetiivuma nuuf kenna jechuudha. Kana jechuun negeetiiva A irra B edaasa negeetiiva C irra D. Maaliif hammattuu keessatti negeetiiva fudhannee yoo jettan hammattuu keessatti hin jenneef mallattoon nu fayyadamaa maal ta'eef qoyyobni seerri qoyyobaa nu fayyadamaa ida'uu waan ta'eef kanaafiyyuu keessatti hammattuu fudhannaa jechuudha. Ida'amni isaanis maal nuuf kennuu qaba? Negeetiiva A irra F nuuf kennaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsatti galchanii ilaaluu hin dandeettan. Ida'amni lakkoofsi negeetiivii yoo negeetiivii walitti ida'an maal nuuf kenna? Negeetiivuma nuuf kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiiva 2 edaasa negeetiiva 5 yoo jenne kunis lakkoofsa raashinaaliiti. Maaliif miseensa lakkoofsa intijarii waan ta'eef lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Negeetiiva 2 negeetiiva 5 gochuu hin dandeenye. Maaliif negeetiiva poozitiiva baay'isuu negeetiiva maal nuuf kenna waan ta'eef negeetiiva waan nuuf kennuuf jechuudha. Kanaafiyyuu negeetiiva 2 hir'isuu negeetiiva 5 meeqa nuuf kenna? Negeetiiva 7 nuuf kenna jechuudha. Kana jechuun furmaanni keenya jalqaba lakkoofsa raashinaalii lamaan maal turanii? Negeetiivii turan. Furmaan isaanis maal nuuf ta'e? Bifuma negeetiiviitiin arganne jecha. Seerri sadaffaa ammoo maal jedhaa? Lakkoofsi raashinaalii lama mallattooleen isaanii walii masaanuu yoo ta'e. Walii masaanuu jechuun tokko negeetiiva tokko poozitiiva yoo ta'e jechuudha. Furmaan isaa yookiin ida'amni isaanii maal ta'a? Kan gadsirrii isa guddaa ta'e ta'a jechuudha. Kan gadsirrii isa guddaa ta'e ta'a. Kana jechuun fakkeenya asirratti isin agarsiisu. Kana jechuun negeetiiva A irra B edaasa tokko ammoo poozitiiva ta'uu qaba. C irra D yoo ta'e kana jechuun mallattoon isaanii maali? Mallattoo isaaniitu walii masaanuudha malee lakkoofsichaa miti. Asirratti mallattoon isaanii walii masaanuu waan ta'eef C irra D poozitiiva negeetiiva A irra B ammoo maal inni negeetiiva waan ta'eef gadsirrii isaanii guddaa qabu laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf A irra B gadsirrii keessatti negeetiiva keessa yoo galchine edaasa C irra D gadsirrii keessa galchinee mallattoo wal caalmaa fayyadamnu asirratti. Osoo lakkoofsa ka ta'u taateeti negeetiivni A irra B irra guddaa yoo ta'u taate negeetiivni A irra B A irra B ta'ee bahaa C irra D's akkasuma ta'ee bahaa jechuudha. Bifa lakkoofsaatiin yoo ta'u taate A irra B ka caalu yoo ta'e maal ta'a? A irra B ta'ee bahaa jechuudha. Kanaafuu furmaan isaas maal ta'a? Bifa negeetiiviitiin nuuf ta'a jechuudha. Kana immoo lakkoofsaan isin agarsiisuuti. Lakkoofsaan maal ta'a? Fakkeenyaaf negeetiiva 6 irra 7 haa jennu. Edaasa 5 irra 7 haa jennu. Kun mallattoon isaa negeetiiva yoo ta'u
kun ammoo mallattoo isaa pozitiiv. Kanaafuu mallattoon isaanii maayini walii masaanuudha jechuudha. Deebiin keenya maal ta'uu qaba yookiin ida'amni isaanii maal ta'uu qaba? Kan gassirri isa guddaa qabu jechuudha. Lamaanuu gassirri keessaa galchinuuti. Negeetiiva 6/7 mallattoo caalmaa kamiyyuu fayyadamnu haga proof goonee agarruutti jechuudha. 5/7 illee gassirri keessaa galchinuuti. As keessatti 6/7 haaluma kanaan bahuu hin danda'a. Akkasuma 5/7 illee haaluma kanaan bahuu danda'a jechuudha. 5/7 maaliif lakkoofsi kamiyyuu gassirri keessa maaliin baha? Pozitiivaan baha waan ta'eef jechuudha. 6/7 waamsaan isaanii tokko waan ta'eef lamaan gubbaa qofa wal madaachisuu hin dandeenya. Seera wal madaachisuu baranne keessatti. Kanaafiyyuu 6 irra guddaa 5 waan ta'eef 6 irra guddaa 6/7 irra guddaa 5/7 ta'e. Kanaafiyyuu osoo gassirri keessa hin seenin dura mallattoon 6 qabu maal ture? Negeetiiva ture. Ida'amni isaanii yookiin gatii deebiin keenya maal ta'uu qaba? Bifa negeetiiva 1/7. Kana jechuun negeetiiva 6 idaas 5/7 illee jechuu hin dandeenya jechuudha. Gubbaa maaliif waamsa tokko qofa inni fudhadheef wal fakkaataa waan qabaniif jechuudha. Negeetiiva 6 idaas 5 haaluma qaraa kutaa 7 barattanii akka itti jedhamuun beektanii waan ta'eef negeetiiva 6 idaas 5 meeqa nuuf kenna? Negeetiiva 1/7. Osoo ammoo ka jalqaba ka gassirri keessa kun irra xiqqaa ta'ee gara pozitiivaatti nu bahuu hin danda'a jechuudha. Kan negeetiiva qabaate kun osoo negeetiiva 5 ta'ee sila akkam ta'uu danda'a ture? 1/7 ta'ee bahuu danda'a ture. Garuu pozitiiva ta'ee bahuu danda'a. Garuu gara furmaata kennaatu itti deebinu. Gara furmaata kennaatu deebinu seera sadaffaa irratti maal jedha? Yoo mallattooleen isaanii walii masaanuu ta'an. Kanarratti inni ilaaluu qabdan mallattoodha malee lakkoofsichaa miti. Masaanuu yoo ta'an waan biraa fidan jechuudha lakkoofsi isaanii. Garuu mallattooleen isaanii pozitiivaaf negeetiiva yoo ta'an taate ida'amni isaanii maal ta'a? Kan gassirri isa guddaa qabate ta'a jechuudha. Kan gassirri isa guddaa qabate. Kanaafiyyuu wayita ida'an lakkoofsa kamiyyuu seera lakkoofsa raashinaali kamiyyuu seera sadan kana gargaaramna jechuudha. Jalqaba mallattoolee isaanii ilaalla. Yoo pozitiiva ta'e gatiin keenyallee maal ta'a? Pozitiiva ta'a. Yoo negeetiiva ta'e gatiin keenyas akkasuma negeetiiva ta'a. Yoo waliin masaanuu ta'e immoo mallattooleen isaanii kan gassirri isa guddaa qabate ta'a jechuudha. Inni biraa lakkoofsa raashinaalii 2 A/B fi C/D kamiifuu haaluma reef ida'an isaan agarsiisuuf jechuudha. A/B idaasa C/D haala kamiin walitti ida'anaa itti jennu qaxxaamura baay'isuu jalqaba irratti waamsaan isaanii yoo garagara ta'e qofa. Yoo fakkeenyaaf baan daadhaan tokko waan hin ta'iniif waamsaan isaanii garagaraa jechuudha. Kanaafuu haala salphaa ta'een karaa kamiin ida'uu dandeenya? Bifa qaxxaamura baay'isuutiin jechuudha. Qaxxaamura baay'isnee waamsaa isaaniis deemnee waliin baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun A baay'isuudhaan gidduutti maal fayyadamuu qabna? Idaasa. Maaliif mallattoo lakkoofsa raashinaal idaa irra waan ta'eef jechuudha. Baa fi caallee waliin baay'isnee irra maal godhuu qabna? Waamsaa isaanii argachuuf baa baay'isuu haaluma kanaan ida'uu hin dandeenya jechuudha. Kana inni biraa amaloota ida'uu tuuta lakkoofsa raashinaalii irratti qaba. Amaloota ida'uun tuuta lakkoofsa raashinaalii irratti qaba. Tokkoffaa irratti maal jedha? Amala jijjiirraa iddoo. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun A/B C/D lakkoofsa raashinaaliiti lamaan iyyuu. Miseensa lakkoofsa raashinaaliiti wayita mallattoo ida'uu galchinu amala jijjiirraa iddoo qabaataa jenne. Kana jechuun C/D fuuldura finnee irra A/B yenneen jijjiirama yookiin dhiibbaan irra geessu tokko iyyuu hin jiru. Kana jechuun fakkeenyaaf 2/3 idaasa 5/7 yoo jenne akkasuma deebinee kam akkana jenne kanaan 5/7 idaasa 2/3 illee yoo jenne dhiibbaan inni geessu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Ida'uudhaaf immoo haala kan fayyadamna seera kana kan jalqabaa kana fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kana seerri awwalaa maal jedha? Amalli awwalaa maal jedha? Amala jijjiirraa iddoo jechuun tokko ka jalqaba irra ture booda dhufuu hin danda'a. Ka booda irra ture immoo jalqaba irra dhufee yoo dhufe dhiibbaa tokko iyyuu hin geessu jechuudha. Seerri lammataa immoo maal jedha? Amala jijjiirraa cuftuu. Amala jijjiirraa cuftuu jedha. Yoo A/B C/D fi E/F lakkoofsa raashinaalii ta'an. Asirratti waliin lakkoofsa raashinaalii jennuuf yeroo hundaa ka idaa arrumaan waan ta'eef lakkoofsa raashinaalii waan ta'eef jechuudha. A/B C/D fi E/F lakkoofsa raashinaalii ta'ee ta'anii amala jijjiirraa cuftuu akkamitti fayyadamnaadha. A/B idaasa hammattuu keessatti yookiin cuftuu keessatti C/D idaasa E/F yoo jenneen kan ala jiru A/B'ti. Kan ammoo bifa jijjiirraa cuftuutti wayita ilaallu kan A/B hammattuu keessatti idaasa C/D ammallee hammattuu cufnee E/F asitti keessa ture sun alallee yoo jiraate dhiibbaa tokkoyyuu hin qabaatu jechuudha. Kan ammoo kitaabni keessaan fakkeenya baay'ee isinii kaa'eera waan ta'eef laaluu hin dandeettanii wanni isin guddaan konseptii asirra qabachuudha jechuudha. Inni itti aanu
sadaffaan maal jedha amala eda'uu irratti jechuudha. Jiraachuu miseensa of taasisa. Jiraachuu miseensa of taasisa. Jiraachuu miseensa of taasisaa kan jennuuf lakkoofsa raashinaalii A irra baa kamiifuu lakkoofsa raashinaalii A irra baa kamiifuu jiraachuu miseensa of taasisaa jechuun lakkoofsa kamuu yoo lakkoofsa tokko zeeroodha yoo edaan maal nuuf fida jijjiirama kan finne jechuudha. Zeerootti goone fakkeenyaaf A irra baay'imataa jechuudha. Garuu gidduu kanatti jiraachuu miseensa of taasisaa kenna maal zeeroo kenna. Maaliif jijjiirama tokkoyyuu hin fiddu lakkoofsa kamirrattuu yoo zeeroo edaane jijjiiramni hin jiru jechuudha yoo edaane qofa. Fakkeenyaaf ilma tamsaa sana lamarra sadii edaasa zeeroo jiraachuu miseensa of taasisaa kenna irratti zeeroo yoo fayyadamne maal ta'a lamarra sadii edaasa zeeroo meeqa lamumarra sadiiti. Kanaafiyyuu jiraachuu miseensa of taasisaa jechuun lakkoofsa kamiifuu lakkoofsa A lakkoofsa raashinaalii A irra baa kamiifuu A irra baa edaasa zeeroo walqixxaa zeeroo edaasa A irra baa yoo wanni jedhee amala jijjiirraa iddoo san mul'isuuf jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo jechuun A irra baa edaasa zeeroo yookiin fuulduraan illee itti da'uu hin dandeenya jechuudha. Wayita kana jijjiiramni inni fidu hin jiru. A irra baa jira. Garuu zeeroon as keessatti maal nuuf ta'a jechuudha? Jiraachuu miseensa of taasisa. Miseensa of taasisa kamina jechuudha? Zeeroo ufti dhaate jechuudha. Jijjiiram tokkoyyuu hin finne jechuudha. Inni afuraffaa amala lakkoofsa raashinaalii eda'uu keessaa masaanuu qabaachuu miseensota tuuta lakkoofsa raashinaalii. Lakkoofsi kamiyyuu masaanuu ofii qaba. Sarara lakkoofsaa irratti lakkoofsi kamiyyuu maal qaba? Masaanuu ofii qaba. Masaanuu ofii qaba itti jennu sarara lakkoofsaa fudhannee ilaaluu hin dandeenya. Sarara lakkoofsaa kenna gidduurra zeeroo qaba negeetiiva asiin negeetiiva gara bitaatiin negeetiivoota asiin gara mirgaatiin immoo poozitiivoota qaba. As keessatti sarara lakkoofsaa kanarratti masaanuu lakkoofsa tokko barbaadu jedhamne masaanuu lakkoofsa lamaa maal ta'a? Negeetiiva lama ta'a. Maaliif A irra baa fi C irra daa masaanuu olii ta'an kan jennu yoo idaan isaanii maal ta'edha? Zeeroo ta'edha. Kana jechuun asirratti lama masaanuu negeetiiva lamaati wanni jennee idaan isaanii maal waan ta'eef zeeroo waan ta'eef fakkeenyaaf negeetiiva lama edaasa lama haa jennuuni. Negeetiiva lama fageenyi isaan zeeroo irraa qaban eessa biratti wal muqidhaa jechuudha. Fakkeenya lama zeeroo irraa fageenyi inni qabu tokkumaa jechuudha wal qixa. Kanaafiyyuu negeetiiva lama edaasa lama maal ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha. Kana jechuunis A irra baa bifa raashinaalitii yoo A irra baa fi C irra daa masaanuu walii yoo ta'an ida'amni isaanii maal ta'a jechuudha? Zeeroo ma qofa nuuf kenna. Ida'amni isaanii zeeroo nuuf kenna. Kanaafiyyuu A irra baa fi C irra daa kun maal walii ta'anii masaanuu walii ta'an jechaadha. Kana jechuun A irra baa edaas C irra daa walqixxaa C irra daa edaas A irra baa walqixxaa zeeroo nuuf kenna jechuudha. Fakkeenya ilaalle negeetiiva lamaan illee ilaalleerra tokko irra negeetiiv tokko irra lama edaasa tokko irra lama. Fakkeenyaaf as keessatti negeetiiv tokko irra lama zeeroo irraa gara bitaatti argamu tokko irra lama maal ta'a? Zeeroo irraa gara mirgaatti argama jechuudha. Masaanuu walii fageenyi isaan zeeroo irraa qaban wal qixaa jechuudha. Kanaafiyyuu idaan isaanii maal nuuf kennuu qaba? Zeeroo nuuf kennuu qaba. Negeetiiv tokko irra lama edaasa tokko irra lama maal nuuf kenna? Zeeroo nuuf kenna jechuudha. Inni biraa jijjiirraallee ilaaluu hin dandeenya asirratti tokko irra lama edaasa Aida irra waan ta'eef jechuudha. Kun bifa negeetiivaati waan jiruuf tokko irra lamaa itti jennuun maal nuuf kenna? Tokko irra lamaa hir'isuu tokko irra ka inni biraa lakkoofsa amala qoyyomsa lakkoofsa raashinaalii keessaa kam laalla? Lakkoofsa raashinaalii hir'isuu. Jalqaba irra maal laalla? Eda'uu eegalaallee maal laalla? Hir'isuudha jechuudha kattaan. Kana jechuun almost lakkoofsa raashinaalii eda'uudha wal fakkaataa garaagarummaa isaan qaban laalla jechuudha. Yoo A irra baa fi C irra daa ta'an fakkeenyaaf A irra baa akkasumas C irra daa lakkoofsa raashinaalii jalqaba irratti maal ta'uu qabani? Lakkoofsa raashinaalii. Kana jechuun miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo nuuf ta'an dirqama maalinni baalleen zeeroo irraa adda ta'uu qaba. Daanis zeeroo irraa adda ta'uu qaba. Waamsisaan isaanii jechuudha. Kana wayita kana yoo akkana ta'an lakkoofsa raashinaalii ta'anii jiran waan ta'eef A irra baa hir'isuu C irra daa jennaan jechuudha. Kana jechuun maal jechuun hin dandeenya? A irra baa hir'isuu C irra daa heege jenneeni edaasa illee fayyadamuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf A irra baa edaasa hir'isuu C irra daa jenneen deebi'ee maal nu deebisa? Hir'isuu nu deebisa jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa reefi irratti illee hundoonee ilaaluu hin dandeenya. Kitaabnis baay'ee isinii kaayeera jechuudha. Tokko irra lamaa fi sadii irra afurii haa jennuuti. Lama zeeroo irraa adda jalqaba irratti seeraan walaa irratti afuris deebi'ee maal inni zeeroo irraa addaa jechuudha. Kanaafiyyuu walirraa hir'isuu hin dandeenya. Kana jechuun tokko irra lamaa hir'isuu sadii irra afurii jechuu hin dandeenya jechuudha. Haalli itti walirraa hir'isuu haaluma eda'uu san fayyadamneeti jechuudha. Kana jechuun qaxxaamura baay'isuu hin dandeenya. Tokko baay'isuu afurii
wayita reefii eda'uu fayyadamnee amma irratti immoo maal fayyadamna? Hir'isuu fayyadamna jechuudha. Hir'isuun 2 baay'isuu 3 deebinee maal ta'uu qabna? Waamsaan isaanillee waliin baay'isuu qabna jechuudha. Irra 2 baay'isuu meeqaati? 4. 2 baay'isuu 4. Tokko baay'isuu 4 kennaa 4 yoo ta'u 2 baay'isuu 3 kennaa immoo maal ta'a? 6 ta'a. Kanaafiyyuu 4 hir'isuu 6 irra 4 hir'isuu 6 irra 2 baay'isuu 4 meeqa? 8 nu kenna. Wayita kana irraa hir'isnu 4 hir'isuu 6 meeqa nuuf kenna? Negatiiva 2 nuuf kenna. Irra 8. Negatiiva 2 irra 8. Kanas salphisuu hin dandeenya. Tokkoon fakkeenyaaf kun 2 meeqa ta'a? Negatiiva 1 yoo ta'u kun ammoo 2 meeqa ta'a? 4 ta'a. Kanaafuu ida'amni lakkoofsa raashinaalii tokko caalmaan isaanii tokko irra 2 hir'isuu 3 irra 4 meeqa nuuf kenna jechuudha. Negatiiva 1 irra 4 nuuf kenna jechuudha. Inni biraan kan caalmaan lakkoofsa raashinaalii yeroo hundaa lakkoofsa raashinaaliidha. Kana jechuun fakkeenya as keessa ilaala. Tokko irra 2 fi 3 irra 4 lakkoofsa raashinaalii jalqaba irratti. Wayita irraa hir'isnu maal arganne? Lakkoofsuma raashinaalii arganne jechuudha. Kanaaf hir'isuu lakkoofsa raashinaalii maal hin godhu? Hin alagoomsu jechuudha. Furmaanni nu arganus yoo irraa hir'isnes furmaanni nu arganu maal ta'a? Lakkoofsuma raashinaalii san ta'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf negatiiva 2 hir'isuu tokko yoo jenne maal nuuf kenna? Negatiiva 3. Negatiivni 3 as keessatti maal inni? Lakkoofsa raashinaaliiti. Negatiivni 2 akkasumas tokkos maal inni? Lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Inni biraa fi kan dhumaa hir'isuun amala jijjiirraa iddoo fi cuftuu hin qabu. Ida'uu irratti hin qaba. Kanarratti garuu hin qabu. Sababni akkas jenneef wayita ida'uu irratti wal fakkaata. Gatiin nu arganu tokkuma ta'a. Kanarratti garuu tokko hin ta'u. Fakkeenyaaf 2 irra 3 hir'isuu 4 irra 5 haa jennuti. Amala jijjiirraa iddoo qabaachuu jechuun ka jalqabaa wal dhufu ka dhumaa immoo jalqaba irra dhufu. Kana yoo ta'e ilaallu 2 fi 2 baay'isuu 5 wal asirratti 10 ta'a. 4 baay'isuu 3 immoo meeqa ta'a? 12 ta'a. Irra 5 baay'isuu 3 immoo 15. Kuni maal ta'a? Negatiiva 2 irra 15 nuuf kenna. Haala amala jijjiirraa iddootiin immoo akkam ta'uu qaba? Negatiivni 4 hir'isuu 2 irra 3 ta'a. Kana jechuun immoo negatiiva 4 baay'isuu 3 meeqa nuuf kenna? Negatiiva 12. 5 baay'isuu negatiiva 2 hir'isuu meeqa nuuf kenna? Hir'isuu 10 nuuf kenna. Irra 15 5 baay'isuu 3 waan ta'eef jechuudha. Negatiiva 12 hir'isuu 10 negatiiva 22 nuuf kenna. Irra 15. Kanaafiyyuu deebiin isaanii waliin fakkaanne jechuun amala jijjiirraa iddoo asirratti hir'isuu irratti hin hojjetu jechuudha. Akkasuma amala jijjiirraa cuftus hin hojjetu jechuudha. Amala jijjiirraa hammattus hin hojjetu. Fakkeenyaaf arrabaa akka simbooliidhaan isin agarsiisuuti hir'isuu caa irra daa hir'isuu irra faa haa jennuti. Kan akkana fudhannee garuu ala jiru san baa hir'isuu baa irra caa hir'isuu daa hir'isuu irra faa jechuun hin dandeenyu gonkumaa jechuudha. Kanarratti maal hubannaa? Hir'isuu irratti amala jijjiirraas ta'e amala jijjiirraa cuftuu jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu hin qabaannu jechuudha. Walumaa galatti sagantaan arsanii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Hanga xumura qophii keenyaan walitti turuu keessaniif galatooma jecha torbaan akka sagantaa ta'an walitti deebinutti nagaaf naaf tura.